Uff yaalamii koo akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Hunduma keessan bakka jirtanitti Waaqayyo sinaa eegu. Obboloota koo hunda keessan ijoolleen biyya alaa jirtan akkuma kiyyaa biyya aramaa keessa jirtan hunduma keenya Waaqayyoon nagaan waa eegu, nagaan biyya keenyattis nu galchu. Nagaan gara maatii keenyaa gara biyya keenyaa nu galchu. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Uff yaa addunyaa ergisaa kana. Dhugaa viidiyoota laalee viidiyoo isaan jechuudha. Wanti isaan ijoollee keenya irratti hojjetan akkasuma namallee murteessuun isin dhibu. Har'a ijoolleen kun akkuma keenya hin dalaganne jedhanii biyyaa ba'anii har'a isaanis sababa yookiin sababa wayii ta'ee sababa qarshiisisaa ta'uu sababa gargaarsisaa ta'uu harkatti waa ta'e kunoo akkatti hin jabaatanii har'a akkatti isaan irratti dhugaa dubbachuu waan isaan irratti hojjetan jechuudha. Akkuma suuraa irratti argartanii kun abbaa isaati kun immoo mucaadha kan du'e jedhanii mucaa kana ajjeesanii jechuudha. Ijoolleen kun lamaanii waan baay'ee nama gaddisiisu. Obboloota koo adaraa keessan siintaa ta'u beqa birrii baguma barbaade haa ta'u dhugaa Waaqayyo birrii jettanii namaanis hollonna maaloo maqaan badee nullee maaloo ijoolleen kun agartanii jirtan akkaataa suuraa irratti akkasitti beqaa soqanii qabanii har'a irri yaa rabbii koon dubbachuu malleen dadhabee dhugaa viidiyoo sallaalee mimmaan qabachuu dadhabee boo'ee dadhabee tanan amma riikaardii gochaa jira dhugaa Waaqaa jechuudha. Ijoollee lamaan qabanii kan shutaadhanii yoo akkas godhanii deeman dhala namaati moo isaan maalidha? Yookiin namni ani hin beeku dhugaa Waaqayyo jechuudha. Obboloota koo adaraa bakka jirtanitti Waaqayyo sinaa eegu. Hunduma keessa Waaqayyo sinaa eegu. Hunduma keenya nu haa tiksu. Nuti biyya ormaa kana keessatti waan baay'eedhaan saaxilamna. Lammiin keenya bakkuma hundatti biyya keessa ta'e biyya alaa ta'e bakkuma hundatti dhumaa deema. Dhugaa obboloota koo yaa rabbii koo dubbachuu mallee dadhabe. Har'a ijoolleen tun nyaataniitillee hin quufne yookiin haadha manaan qaban yookiin daa'ima takka hin qaban yookiin haati fi isaanii akkasitti isaan dhoobattee abbaan isaanii isaan dhoobattee firri isaanii isaan dhoobattee tarra isaan biyya ormaa keessatti reeffi isaaniitis dhabame. Yaa rabbii koo waan dubbadhu wallaala dhugaa rabbi. Yaa rabbii harka bineensaa Waaqayyoon nama hin geessini. Jarri bineensi harka geenyan abadan deebi'uu hin jiru jechuudha. Inna Waaqayyoon namaatis ijoollee sinaatis hunduma keessaniyyuu akkasuma immoo ijoolleen jiddan jirtan adaraa keessan of eegaa. Adaraa isinitti haa ta'u. Adaraa keessan kan mana jirtanis kan ala jirtanis irratti of eeggannoo godha. Keessa ijoollee waraqaa hin qabne adaraa keessan jarra akka malee dhaadachaa jiru. Nus xilaataa nutti bitanii jiran ijoolleen akka maleedha baqa. Itoophiyaan nama nyaati Itoophiyaan nama ajjeesti jedhanii akka malee kana ta'aa jiru jechuudha. Dhugaa Waaqayyo gamaa gamanaa walitti bilbilanii baqa akkuma waan namni tokkos akkas godhee hundumtis akkas ta'uuti nuti walitti nu qabanii Itoophiyaan jedhan jechuudha. Inni akkuma suuraa irratti agartanii inni boqote isa kanaadha jechuudha. Isa ajjeesan ijoolleen keenya isa kanaadha jechuudha. Inni akkatti isaanii yeroo ijoollee san qabanii deemanii makiinadhaan akka isaan ta'an dhugaa Waaqayyo yaa rabbii koo akka nama kunoo bineensa raqa argatee akkas ta'an jechuudha. Dhugaa bakka nyaachuudhumaaf ijoollee baqa ibadii wayyoo yaa saba koo maaloo yaa rabbii koo saba keenya yaadadhu bakkuma hundatti biyya keessatti akkanatti dhuma biyya ormaatti akkanatti dhuma jechuudha. Har'a murteessuu hin dandeenyu ijoolleen kun yookiin fi wayirratti mucaa kana yookiin tasa ajjeesuu danda'u hin beekamu. Namni waa ta'u malee akkas nama hin godhu. Waliif riikaardii godhanii qabame jedhanii akka isaan ta'an hin baatan odoo waan feete gootanii isin keessa jedhanii akka isaan ta'an way sin ajjeestanii baduu barbaadan jedhanii akka isaan aadatan odoo agartanii dhugaa Waaqayyo jechuudha. Tokko irratti namoonni agartanii jirtanii akkasuma immoo namoonni jalaa qabdanis namoota hedduudha raboon irratti hojjetaa turan jechuudha. Ijoollee kana irratti jechuudha. Bakka waan abbaan mucaa kanaatis dubbatee jira jechuudha. Mucaan akkuma suuraa irratti argitan kana ijoolleen kun lamaanii kan ajjeesi. Mucaan isa kana jechuudha. Ilmi namaa walitti hin jedhamu ilmi namaa nama wallola. Sababas ta'ee ijoollee kana harkatti waa ta'uu danda'a garuu kaakunu isaanii sababa ta'ee kan ta'e hin ajjeesisanii ijoollees akkuma san ijoollee lachuyyuu ajjeesan jedhanii haasa'aa jiranii akka isaan godhan jireenya nu akka isaan godhanii osuma isaan jiraniyyuu makiinaa keessatti akka isaan godhan dura agartanii dhugaa Waaqayyoon ani kana kophiin godhe malee viidiyoo ergee bakka viidiyoo sallaaluun dadhabe dhugaa Waaqayyo ijoolleewwan koo nan boo'e
wayyoodhatu ibadee haati isaanii maal jette abbaan isaanii maal jedha kan ibadee jiraatanii reeffa isaanii awwaalanne reeffa isaanii galii reeffa isaanii awwaalanne ija isaaniitiin arganii ani baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Ijoollee hunduma keessa waaqayyo sana eegu ammallee dhaadachaa jiru. Ijoollee sababa ijoollee kanaatiif immoo ijoollee keenya akka malee godhaa jiru. Faantumaan kaanii dhaatti gad darbaa jiran guuranii ani maa rabbii koo waaqayyoon maa tiksuun siin jala dhugaan waraqaa qabnu yoo ani wanti waraqaa qabu kun baay'ee sodaadhe dhugaa waaqayyo ijoollee koo sinaa eegu bakka dhugaa waaqa ana paaspoortiin koo dunaa deebi'in gala bakka way basmaa xoosi namaa boo jireenya addunyaa kana argisaadha ijoollee koo adaraa of eegaa obboloota koo bakka jirtanitti of eegaa adaraa keessan dhugaa siin jedha obboloota koo jireenya addunyaa nama jibbisiisti qorachuun hin jiru kaan jechuun hin jiru. Wayyo shutaatti godhanii akka isaan godhan oduu agartanii ijoollee wayyoo kan du'e sun illee ciisee bargiseedhaan wayyoo haadha ta'u dhugaa waaqayyoo ijoollee koo obboloota koo adaraa sanitti haa ta'u ijoolleen keessattuu diddireessa sirriitti of eegaa amma kun ijoollee qabaan akka malee kana hammaatee jira akka malee kana ta'u isin jedha gamaa walitti bilbilanii wayyo adaraa immoo biyyi kun kaameeraadha akkuma jiruun biyya kana keessatti namoonni amma hin jiru maal jettan urufa hojjenna maal jettan guruufti madadeen kaameeraadha biyyi kaameeraadhaa sin qaba adaraa keessan homaa birillee sin dhooggatan homaa hin dubbatina waaqayyotti kennadha rabbii keessatti kennadha yoo dafqa isin namarraallee qabaattan ta'e malee birriidhaaf jettanii namaa solilloonna arabaan billoonna adaraa keessan obboloota koo rabbii qabdanitti kadhannaadhaan hunduma keessan yaadadha rabbi nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee hamilee nama tuqu har'a ijoolleen tuni haadhaaf abbaa qabu ilmi namaa haadhaaf abbaa malee hin dhalatu fira malee hin dhalatu har'a haadhaaf abbaan isaan dhoobatanii har'a urfaatti hafanii bahanii akka allaattitti urfaatti hafanii jechuudha kanaafiyyuu reeffumti isaanillee galee hin awwaalamne jechuudha bakka waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha dhugaa waaqayyo. Akkuma suuraa irratti agartanii kun abbaa mucaa isa boqateeti jechuudha. Achirratti viidiyoodhaan dubbatee jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ani waan an dubbadhu iyyuu wallaalee dhugaa obboloota koo xiqqoo hangam boo'ee jedhee narraa galee jedhee viidiyoo kana namoota yookiin dhaamsa wayii dabarsuu jedhee waraaboo ture jechuudha. Obboloota koo adaraa keessan adaraa of eegaa akka biyya keenyatti miti seera biyya kanaa hin beektan hundumti namaayyuu hin beektan yoo hin beekne ta'e seerri biyya kanaa namni nama ajjeese hin ajjeefamu. Wanti tasa jedhamu maalii jedhamu hin jiru biyya kana keessatti adaraa keessan obboloota koo adaraa haatiif abbaan keessas sin dhoobattee isin daa'ima godhanna jettanii mana godhanna jettanii yaaddanii adaraa keessan uummata obboloota koo of eeggadhaa waaqayyoon immoo isinaa eegu akkuma jirtanitti rabbiin keessa isinaa eegu salootii godhadhaa du'aayii godhadhaa bakka jirtanitti ijoolleen akkuma amantaa keessaniiti ijoollee waliin tuffatina waliin qeeqina waliin nyaatina dhugaa rabbi wal jajjabeessatii biyya kana keessaa galaa bakka hundumti keenya yoongaa jireenyi lafaa tanaa baay'ee dhiphoodha amma mee mucaa kana suuraa irratti ilaala badii ofiifuu nyaatee qooqa isaayyuu hundeeffanne har'a yoo akka tasaa ta'e yookaan akka carraa ta'e harkatti waa ta'uu danda'a. Isa kaafuu immoo isaan galaafatan jechuudha. Lachuu ajjeefaman jedhaniiti gabaasaa jiru. Gamma garuu viidiyoo ajjeefamin agarre viidiyoo isaan qabanii wanta adda addaa irratti raawwachaa jiranii akkasuma immoo irraa sirban yaa waaqayyo koo dhugaa waaqayyo isaan bineensa natti fakkaatu dhugaa rabbi. Wayyoo yaa gara jabeenyaa kana namaa kennillee hin beeknu. Kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggadhaa. Warroonni biyya ormaa kana keessa jirtan ani keessa Saudi Arabiyaa qofaa miti araboonni hunduma isaayyuu bakka jirtanitti of eeggadhaa hundi keessan waaqayyoon immoo hunduma caalaa sinaa eegu isa kan nama hin ganne isa kan nama eegu balaa akkanaatis waaqayyoon isinirraa haa qabu ijoollee tana yookiin akka carraa ta'e balaa harkatti ta'uu danda'a namni waliin dhabuu wal dhabee yookiin harkatti waa ta'uu danda'anii aarnis haa ta'u waan adda addaa haa ta'u kuni waaqayyo haa faradu malee nu faraduu hin dandeenyu. Garuu ilma namaati baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko jechuudha. Akkuma suuraa irratti agartan kun ijoolleen keenya lamaan isaan kana obboleewwan keenya isaanii kana kan boqote immoo kan gabaa isa olii kana jechuudha. Mucaan daa'ima natti fakkaate wasii akkana laalu
akka isaan ta'an oduu agartanii dhugaa eessatti sin baasa inni isa dhiigni keenyatti baata hin baana jettanii yaadina tasumaayyuu akka isaan ta'an oduu agartanii dhugaa waaqayyo jechuudha. Bakka ila viidiyoo irratti hojjetanii viidiyoo irratti hojjetu hundi isaanii jechuudha. Innaa akka malee kana ta'u jechuudha. Gamaa gamana wal bilbilaniidha. Amma ijoolleen keenya keessattuu paaspoortii hin qabne waraqaa hin qabne adaraa takka simbira darbuu hin jedhan takka birriidhaan baana maaliin baanas yoo si qabnaan hidhaas darbuu achutti shamtee achutti du'u qofa. Ani biyyaayyuu akka nama galchanii natti fakkaatu. Kanaaf iyyuu of eeggannoo cimaa godhaa isin jedha. Warroonni mana mallee hojjettanii hundumti keessanii rabbiin isinaa eeguu waaqayyoo isinaa eeguu. Salootii ofii godhaatii maatii keessanitti fira keessanitti biyya keessatti nagaan akka gallu hundumti keessan kadhannaa waliif godhaa. Waliin jibbinaa wal gorsaa osoo gorsa walii dhageenye baay'ee bareedudha. Wal gorsaa adaraa keessan uuman abarriin argattan dhiisaa yoo isin dhoggatanis uumaa isaaniif cubbootaa malee isiniif yoo hojjetteen argatta birrii uumamatti dafqitee illee akka barbaadde soo dadhabde birrii hin fidda garuu lubbuu kee fiduu hin dandeessu. Abadan lubbuun namaa dhufuu hin danda'u. Miiliyoona dhookitee ol ta'ee bittee fiduu hin dandeessu. Lubbuun takka dabarraa. Kanaafiyyuu birriidhaaf jettanii namaa waliin lallaa ijoolleen keessattuu waraqaa hin qabne yeroo tokko akkas lolanii biraa birrii fudhachuu kan jiru jira. Kanaafiyyuu hin lallaa isa rabbitti kennee dhiisi bakka dafqa keessan rabbitti kenne rabbiin immoo waan irraa fuudhuun hin dhabu jechuudha. Akka namaatii miti waaqayyoon garaa hin jabaatu ishee ilmi namaa kun akkatti garaa meedaalaa akkatti shutaadhaan isa qabanii deemanii wayyoo mee viidiyoo agartanii hin boossu ijoollee dhugaa waaqayyo jechuudha. Wayyoo kana keessatti amma namoonni baga akkas ta'an jechuu dandeessan akkasiin jedhamu. Baga akkas ta'anii hin jedhamu. Maaliif ilma namaati ilmi namaa rakkoon goruu danda'a. Jiran tasa bollolanii waa harkatti ta'uu nam danda'a beektanii. Kanaaf immoo namaan akkas jechuun hin danda'amu. Erga godhamee waaqayyoon wanta isa godhaniifis waaqayyootu beeka waan godheefis wanna ijoollee tan harkatti sababeefi yookiin sababa ta'uu danda'a nuti murteessuu hin dandeenyu. Waaqayyo haa beeku malee nuti beekuu hin dandeenyu namatti farannu. Maal jedha sagalee waaqayyo namatti faradisitti faradaa jedhe. Kanaafiyyuu nutti faraduu hin dandeenyu ijoollee kanattis maaliif dhugaan waaqayyo bira jirti waan ta'eef nuti beekuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu namatti faradnu amma ijoollee tanatti illee faraduu hin danda'amu akkas godhanii hin jiru. Maaliif ilmi namaa wallolee tasaa waan harkaa wal qabatee yookiin iddoo mucaa kana ajjeesuu danda'an. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo kana caalaa immoo of eeggannoo cimaa godhaa bakka yoo si dhaabsanillee deemaa biraas deema gataa birriillee haa baddu maaga barbaadan tan gataatii biraa deemaa gara biraa hojjetadha. Wayyoo ijoollee keenyaa amma kun akka malee godhaa jiru jidda keessatti jedhanii dhugaa bakka baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Bakka viidiyoo isaan hojjetan osoo dhugaa rabbiin viidiyoo gadi hin buufne malee bakka baay'ee bu'aatuman oolee rabbi galgala kana jechuudha. Dhugaa rabbi harreemni na qabu dide bakka na jibbisiisee jechuudha. Inna har'a ijoolleen tuni nyaannaaf biyya ormaa dhufan malee yookiin akkana goona fi miti. Haa ta'uti taruu sababa harkatti ta'eeti wanti kun ta'ee jira. Erga ta'e immoo isaanis immoo hin banna jedhanii yaadanii turanii garuu immoo baduun biyya kana keessatti abadan eenyumaayyuu hin danda'amu. Eenyuma saba kamiyyuu hin danda'amu as jecha baduun. Biyyi kun seera qabdi akkasuma kaameraan guutamtee jirti. Iddoo barbaade darbuu hin dandeessu si qaba jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessan adaraa obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa. Hundumti keessaniyyuu wal gorsaa. Akkuma bakka akka amantii qabdaniinis waaqayyo keessanitti arganii guyyaa bu'aa. Bakka akka biyya kana keessaa galtanii biyya keessan keessatti ijoollee bishaan qorraa dhuganii yoo jiraatan maal abbaasaa kana yoo ilaalan jechuudha. Dhugaa bakka akka malee kana ta'u amma kana yoo galtanii dhugaa rabbii akka malee kana godhatu laa. Takkitti ishee skachiti nambisni jechaa jiru hin dhaadatu akka malee kana ta'u. Waaqayyo koo waan ijoolleman baay'ee tokko sodaadha ijoollee amma keessattuu ijoollee ala jiran baay'ee sodaadha jechuudha. Takkaan guurra jechaa jiru rabbi waaqayyoon ijoollee sinaatissu rabbi sinaatissu waaqayyoon nagaadhaan sinaa galchu biyya keessanitti hunduma keenya iyyuu nagaan nu galchu hundumti keenya walumaan jirra. Bakka akkasirratti ni yaaddachi keessaan ijoollee waraqaa hin qabne kana amma guuranii irra deemanii guuraa jiru jedhan jidda keessatti amma isaayyoo guuranii bakka isa qofaa mitas keessa sammee bakka walitti bilbilanii bakka wayii kana ta'u takkittiin jechanii naftus keessatti jedhu bakka isin nama nyaachuuf isin maaliif taatuuf isin nama ajjeestu bakka isaan ta'an oduu agartanii dhugaa waaqa. Innaa kanaafiyyuu hundi keessan of eeggannoo cimaa godhaa adaraa rabbii isinaa eegu
waaqayyo sinaa eegu rabbiin keessanitti bu'aa. Barriidhaaf jettanii namaan wal lolaa barrii jettanii isaan wal lolaa dhiisaa bakka gataadhaa deema. Maali ati yoo hojjetteen argatta deebitee birrii isaan argachuu dandeecha. Uumamatti yoo hojjetan fiduu danda'u. Waaqayyo keettoo kuuchi waaqayyo humna siif kennaa hin hojjetatta. Inni akkasii obboloota koo hunduma keessanii waan baay'ee natti dhaga'ameef viidiyoo kana waraabuu dhaqee jechuudha malee waan biraa miti dhugaa waaqayyo jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo ammas dhaamsi kiyya adaraa ijoolleen ala jirta sirriitti of eeggannoo godhaa. Walii gadi hin deeminaa. Bakka dhugaa bakka hojii soo jiraatan idduma sanitti hojii keessan hojjetadhaa. Isiniin jedha akkuma suuraa irratti agartan kana mucaa kana kan boqote isiniin jedhee jira. Isa duubarraani odoo viidiyoo agartani dhugaa akka isaan ta'a viidiyoo tani wayyoo akka namaa kunuu bakka ani beeku namni yoo nama ajjeesuuf ta'e akkas ta'a ijoollee bakka ijoollee kana qalumaaf la jechuun akka isaan godhan kaayoo kana ajjeesuu danda'u kaaduu ajjeesan jedhanii akkas jedhu garuu lachuu qabamanii jiru ijoollee lachuuyyuu. Amma viidiyoo guyyaa hojjedhee tokko irratti agarree hamma natti irratti argee qabamanii jiru lachuuyyuu jechuudha. Anaan guyyaa hojjedhee tokko irratti tokko bichaa argee jechuudha. Qamma lachuuyyuu qabamanii jiru jechuudha. Makiina keessatti akka viidiyoo agartanii dhugaa rabbii hutaadhaan nama qabanii. Inna kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhadhaa. Waaqayyo sinaa eegu hunduma keessan obboloota koo dhaamsa kiyya. An dhaamsi kiyya kanuu wanta sinii dhaamu qabu. Of eeggannoo godhaa obsa qabaadhaa. Obsa yoo qabaatan iddoo guddaa gahan. Yoo obsa qabaannee karaa irratti akkanatti kufanii hafan adaraa isinitti haa ta'u. Nagaa ta'a fayyaa ta'a. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.